Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Muslim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa tokkoon isiniif qabadhee dhufee barnoonni keenya kanarraa akkamitti TikTok keenyatti fayyadamnaa fi akkamitti karaa gabaabaadhaan TikTok keenya irratti follow baay'ee argachuu dandeenya waan jedhamu kanarraa isin agarsiisuu barbaada. Karaa gabaabaadhaan osoo ji'a tokko isitti fudhannee follow ta'e 10,000 naqachuu jechuudha. Barnoota kana barnoota barbaachisaadha. Arra seenneetuma waliin ilaallee jechuudha. Baliyan channel keenya faaree taatan subscribe tun gurraachomtee jirti taanaan subscribe tana tuqaa mallattoo olii tanarra kaaddaa inni isin injaa barnoonni keenya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf laayikiin saqandii xiqqoo takka isin fudhatti laayikii tuqaa waan isin dhibee koomentii irratti nuuf barreessaan isin injaa kanumaan viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhufu ta'a kallattumaaniin karaa barnootaa isin dabarsa. TikTok keessan keessa ni galtan. Eega TikTok keessan keessa kanan naa galtanii booda dhuftanii bakka tanarratti tuqattan jechuudha. Nama kiyya tuqeetiin jira. Bakka tanarra naaf tuqattan. Isee bakka tanarratti tuqattan booda akkanatti warra liivii irra jiru akkanatti isinii baasa jechuudha. Eenyutti follow ergachuu qabnaa waan jedhamu kanarraa isin garsuu deema waan ta'eef nama follow isiniif deebisu jechuudha. Anamma namoota gurguddaa jechuudha. Akka gammachuu faamilii kanarratti mee kanarratti haa tuqu amma na galchaa jechuudha. Irra turreerraa kaasnee yoo laallu amma kanatti irraa xiqqeessine jechuudha. Irraa xiqqeessee isin agarsu biizilee isin godha waan ta'eef akkanatti amma akkana nu fide jechuudha. Akkanatti as keessa nu galcha. Bakki nuti irratti tuqachuu qabnu amma bakki nuti irratti tuqachuu qabnu gizee dhufne nama 76tu mana kana jala jira. Asirratti tuqannaa jechuudha. Lakkoomsa nama kana gubbaa lakkoomsa gurguddaa kana ilaalleeti asirratti tuqannaa. Maal haguun amma isiniin galchaa jechuudha. Amma bakka 250 takkaa kanarratti haa tuqu. X qaba jechuudha. Warra X qabu kan hunda isaatu irraa balleessa. Akkana gaddeemta. X irraa balleessa. Warra ati follow irraa hin qabne akkana sii fidaa jechuudha. Akkanatti Xuma tana irraa raayitii godhaa deemta. Xuma tana argaa jirtaniimi. Xuma xixiqqoo tana irraa raayitii godhaa deemtaa jechuudha. Xuma xixiqqoo tana irraa raayitii goota. Uummanni amma itti ergachaa jirtu kun nama liivii irra jiru jechuudha. Nama akka keetitti online keessa jiru nama TikTokii quba qabu jechuudha. Maaliif ammuma follow ta'e siif deebisan gizee itti ergatte ammuma siif deebisan jechuudha. Warra isin hin deebisnes akkaataa itti irraa deebifattanis ganaadhaan akki deemee isin garsuu deema jechuudha. Warra isin follow hin deebisnes akkaataa itti deebistanis ganaadhaan isin garsa. Akkanuma raayituma tanarratti tuqattanii jechuudha. Raayituma irratti akkanatti irraa deebitan gizee kana gaffittan ammaas dhuftanii kana gubbaarra tuqxanii jechuudha. As gubbaarra tuqxan ammaas gubbattis yoon tuqee akkana naaf fide jechuudha. Gaddeemeetiin nama follow irraa hin qabne ilaaladha. Warri XX gubbaarra hin jirre warra follow walitti ergattanii waliif deebistanii jirtanii jechuudha. Warri X qabu kun ammoo kaati follow ittiin ergatanii jechuudha. Xuma tana tuqxee itti ergattaa jechuudha. Nama hunda matuma saasan gubbaa gadhuuxee haala kanaan follow ta'e itti ergattaa jechuudha. Gastii ergadhu yoo isin jedhan amma fakkeenyaaf waa hundaa'u ijoollee hariyaafis kan isin garsaatiin jira. Gastii ergadhu gizee namni tokko isin jee kunootii asuma tuqxee gastii ergattaa jechuudha. Akkana tuqxa diimaa kana siif ol baasa akkanumatti irra tuqxaa jechuudha. Gastii ergadheetiin jedhan amma. Gastii ergadheetiin jira jechuudha. Gizee namtichi naaf ergee bichaadha jechuudha. Gastii tanarraa haa deebi'u akkanatti. Irraa deebi'ee jechuudha amma irraa deebi'ee jechuudha gastii irraa. Akkanatti gizee gastii ergadhu jaanis gastii ergattaa jechuudha. Ammallee keessatti deebi'ee waan naafti takka isin agarsu. Ammallee keessatti deebi'ee isin agarsu jechuudha. Dhuftaniiti amma fakkeenyaaf koppii liinkii gizee isin jaan xiyyuma kanarra tuqxee jechuudha. Xiyyuma kanarra tuqxee koppii liinkii tana gootaa jechuudha. Koppii liinkii tana godhuu wanti si fayyadduuf akka limiitillee sin qabneef si fayyaddi waan ta'eef gizee namatti akkasitti akkaan si garsiisanii follow nama hanga tokkotti ergattee koppii liinkii tana gootaa jechuudha. Koppii liinkii tana gooteeti akka limiitiin sin qabneef jechuudha. Akka follow namatti ergachuu TikTokiin sin dhorkineef koppii liinkii tana ofirraa gootaa jechuudha. Taaptaabii jechuun ammoo akkanumatti harkuma kanaan iskiriinuma kanarra moobaayil tana akkanatti ni agartanii meemma libbiin achii oofaa jiru tana. Libbuma tanarra akkanatti achii ooftaa jechuudha. Iffooda irraa deebi'u amma iffooda irraa haa deebi'u jechuudha. Iffooda irraa haa deebi'u waan biraa taniin isin garsuun naaf jechuudha. Iffooda irraa haa deebi'u. Ni dhuftanii jechuudha. Gizee kanatti as keessa deebitanii booda bakka new followers jettu tana maaltu jira jechuudha. Nama follow sitti ergate ilaaltaa jechuudha. Nama ifii sitti ergate deebisuudhaaf. Laakunooti jarri amma follow back jee kana diimaadhaan jiru kun hundi jara follow na ergate jechuudha. Deebisuuf asirratti xuxuuxeetuma deebistaaf jechuudha. Yeroo hunda dhufteeti to'attee bakka tana irra gad xuxuuxee deebistaaf yeroo hunda nama si ergate gad deemtee
follow back tanarratti tuqxuutaaf jechuudha. Haala kanaan accountiin kee guddachuu danda'a jechuudha. Yoon kaan namni follow sirraa deefata jechuudha. Yoo follow hin deebisneef namni follow tee sirraa deefata. Akkanatti irratti tuqxuutee follow nama si gaafate hundaaf deebistaaf jechuudha. Nama si gaafate hundaaf akkanatti tuqxuutee follow deebistaaf jechuudha. Kanulleen isinii galee jeetiin abdadhee jechuudha. An amma isinuma agarsiisuuf malee kan amma dalagaa nu godhee yeroo isin gubuudhaaf miti. Irraa haa deebi'u kanalleen isiniif galee jeetiin abdadhee jechuudha. Bakka tanarratti ammoo bakka jalaa tanarratti bakka diimtuun jirtu tanarratti maal sii fida? Warra laayikii siif dalage sii fida jechuudha. Warra laayikii siif dalage sii fida. Warra laayikii siif dalage sii fida jechuudha. Akkanatti nama laayikii naaf dalage jechuudha. Namni kun hundinuu kanallee irraa deebi'u. Kan biraa bakka inni isin garsuun naaf hafte jechuudha. Bakkuma piroofaayilii jechuudha tanarratti tuqxanii wanti amma naaf hafu jechuudha. Amma harkaa jirtan jechuudha. Fooloowarsii kiyya meeqarra jira? 9,374 jechuudha. Kun ammoo foolowingiin meeqarra jira? 849 jechuudha. Nama meeqaan naan deebisini? Nama 500 naan deebisini jechuudha. Foolootiya nama 500tu naaf hin deebisini. Bakkuma isin agarsiisu irra deebi'ee bakkuma foolowing jettu tanarratti qottaa jechuudha. Gisee haalaan si garsiisaniin hanga ayaama takkaa fooloo namatti ergattee ayaama keessaa guyyaa tokko dhuftee bakka foolowing jettu tana gaxxuutee nama fooloo ta'e siif hin deebisin irraa deefattaa jechuudha. Akka si duraan guutamneef. Akka osoo ati fooloowarsii 10,000 hin guunneef osoo ati hin guunne si duraa hin guutamneef jechuudha. Dhuftanii foolowing kajoo kun warra fooloo naan deebisin jechuudha. Akkana gaddeemtanii ilaaltan jechuudha. Fooloowarsi kajoo kana amma irratti qo'isin garsee fooloo bagja kun warra waliif deebisnee jirru jechuudha. Foolowing kajoo kun hundinuu waan nam fayyenne jechuudha. Fooloo naa deebisan jiran. Foolowing kajoo kana hundaa warra gaxxuxuutanii foolowingii tana irraa baak gootanii irraa ebbooda deebistanii jechuudha. Hunda isaaniitu warra siif hin deebisin jechuudha laallattee gisee ayaama takka haalaan si harkeessaniin namatti ergatte booda hanga sii deebise malee hanga siin deebisin dhufteeti akkanatti irraa deeffachuu dandeessaa jechuudha. Dhufteeti akkanatti irraa deeffachuu dandeessaa jechuudha. Amma narraa irrachaa jira harkaa jirtanii bakka tana narraa irrachaa jira jechuudha. Foolowingiin xiyyatuun maaliif 10,000 ol ergachuu hin dandeessu beekii namatti 10,000 ol dabarsuu hin dandeessu waan ta'eef deemtee akkanatti namarraa deddeeffattee bakka duwwaa qabaachuu qabdaa jechuudha. Bakka duwwaa akkanatti horachuu qabdaa jechuudha. Karaan kunillee karaa fooloon teessan itti faasti taatee itti isiniif deemtu jechuudha. Karaan biraa kan inni isin garsuun naaf hafte jechuudha. Dhuftanii bakka tanarratti tuqxan. TikTok keessa gisee seentan booda piroofaayilii jala galtanii asumarra naaf tuqattan jechuudha. Bakka mallattoo namaatiin jirtu bakka idootan jechuudha. Asirratti tuqattan jechuudha. Kuni amma maali jechuudha? Warra kontaaktiidha amma kun. Kontaaktii kiyya keessa jechuudha. Silkii ati barreeffamaan qabattee jirtu jechuudha. Kunis Facebook ati qabdu jechuudha. Sii baasa jechuudha. Nama Facebook keessaa nama 395 ittiin argachuu danda'a jechuudha. Warra Facebook kiyya qabu. Akkasuma kontaaktiis akkasuma sii baasa. Nama warra Facebook kan irratti taatu jechuudha. Akkana naa baasa jechuudha. As dhufeetumaan fooloo itti ergadda. Namni kun namaati beektu kan inni si beeku jechuudha. Warra Facebook kee friend waliif taatanii jirtan jechuudha. Waan ta'eef isaan kanatti ergatte jechuudha. Isaan kanatti ergatta. Fooloo isaan kanatti footee ergatte jechuudha. Siif deebisan jechuudha fooloo ta'e. Karaa kanaan illee fooloon ta'e itti baay'achuudha dandeessi jechuudha. Karaan biraa ammoo karaan itti baay'attu kontaaktii tanas akkasumatti irra gaxxuutee ooppiin gootee namatti ergachuu dandeessaa jechuudha. Amma karaa itti fooloon teessan baay'achuu dandeessu kan biraa isin agarsiisu jechuudha. Kan biraa kan inni isin garsiisu as dhuftanii amma fakkeenyaaf nama as keessa jiru kanatti fooloo inuma ergachuu qabdanii jechuudha. Nama asiin akkanatti isinii baasu kana inuma fooloo itti ergachuu qabdan obboleeyyan. Warri as keessaa kun warra TikTokitti fayyadamaan jirre faadha. Warra TikTokii quban qabne faadha waan ta'eef nama kanatti warra akkanatti inni isin fiduu kanatti inuma ergachuu qabdanii jechuudha. Nama as keessa jiru kanatti ergachuu qabdan fooloo. Nama asii kun siin deebise waan ta'eef warra liivii irra jiru akkaan si garsiisanitti itti ergachuu qabdaa jechuudha. Sakandii takka keessatti fooloowarsii kee 200 daleedaa jechuudha. Daqiiqaa 30 soo TikTokitti hin qaqqabamne obboleessoo. Dhuftee ammallee bakka deeyilii galee ciciisu tanarratti naaf tuqattaa jechuudha. Asirra gisee tuqatte booda waan firraa ilaaluu qabdu jira jechuudha. Akkana dhuftee setting and privacy bakka jettu tanarratti ni tuqattaa jechuudha. Ammallee privacy bakka jettu tanarratti naaf tuqatta. Bakki guddoon bakkeetti firraa ilaaluu qabdu eegas booda haalaan ammas hinjee kanaan xaqqabamtee jechuudha. Akkanatti firraa ilaaluu qabdaa jechuudha. Bakki tun oon ta'ee jira taanaan fooloon kee bakka jiru sanii sossoo hin danda'u waan ta'eef oon akka inni oon ta'ee hin jirre firraa hubachuu qabdaa jechuudha. Akkana ofirra jiraachuu qabaa jechuudha. Nam tokkolleen fooloo sitti ergachuu hin danda'u jechuudha. Yoo ofirra jiraate nam tokkolleen fooloo sitti ergu siifillee deebisuu hin danda'u waan ta'eef. Daddaftee bakka tana firraa laaltaa jechuudha. Ofirra jiraannaan TikTokiin kee rakkoo takka illee hin qabu jechuudha. Akka ajaa'iba fooloo ta'e oofuu dandeessa waan ta'eef namoonni keessaafuu TikTokiidhaaf haaree taatan isteeppiin amma isin garsiisanaan
fayyadamuu dandeessaniin isiniin jaa. Barnoota kana like godhuudhaan share godhuudhaan obboleeyyan keessanii fi share godhaa waan irraa isiniin galin koomentii jalatti naaf barreessaan isiniin jaa. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Jarri kana immoo like share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Waan barnoota isin dhibe hundaa'u dhuftanii koomentii irratti naaf barreessinaan guutumaan viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhufa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.